Wante birosa di matur basa gongela kurtumi. Ijoollee aanaa qabdu babalaa qabdu jedhu maatoo baay'ee irratti kurtummii qabdu. Waan itti hin qabne beekaa waanuma itti hin qabne sanaan gara kee dhufa. Maaliif baay'ee kun? Waan isa kan biraa miti isaanii akka inni dhufu isheen akka inni dhufu adda adda. Maaliif gaafiin keenya adda adda qaba. Kallattiidhaan yeroo sanatti Phexros akka isaan barbaadan maali? Kurtummii malee waan kan biraa miti. Hin bara Yesuus immoo. Duwwaa ta'uu isaanii duwwaa miti. Duwwaa isaanii maaltu guutuu kan danda'u? Beeku maaltu guutuu danda'a? Kurtummii. Ilaa waan tokko siin jedha. Yoo amante yoo dhuguma kana waldaa keessa jirutti gooftaan waan itti dubbata jettee dhufteetta ta'e waan ati garaa keetti yaadda. Gooftaan kana biraa yoom nagaa waan ati jette. Gooftaan kana yoom naa godhu isatti jette. Utuun hin du'in dhuguma kana argaa isatti jette. Waan sana beekaa gooftaan beekuu duwwaa miti. Barana waan sanaan gara kee dhufaa jedha. Biraa qabdu hin qabdu. Afaan bulee baafanne waa afaaniin hin qabne akkasumatti jooraa jirra. Obboloota kootuu namni itti himatin macaafni qulqulluu jedha. Namni waaqni daawwatu maal jedhee utuu an sitti himatin waan ta'an garaa kootti yaadayyu maal goote beektee beeka obboloota beeka waan isin yaadda. Beeka waan isin itti dhiphatan. Beeka duwwaa keessan, beeka gola keessan, beeka kiisii keessan, beeka waan laphee keessan keessa jiru. Beeka madaa isin qabdan, beeka duwwaa isin qabdan eenyu? Yesuus. Beeka Yesuus. Ameen. Ameen. Beeka xixiqqaa godha egaa Yesuus beekee maal natti bareedaan? Yesuus beekee maal natti bareedaan? Yesuus beekee maal natti bareedaan? Yaadina koo dame. Yaadina koo. Erga Yesuus beeke. Erga Yesuus beeke. Ati baddu. Atillee. Atillee. Lamaaf duwwaa na baasuuf jetta. Lamaaf duwwaa na baasuuf jetta. Amma immoo. Amma immoo. Yesuus naa dhufeera. Yesuus naa dhufeera. 52 nan simoo haydha. 52 53. Isuma dhibbaa yoo lafa kennu 53. Ameen. Ameen. Ibbaa fafurtamee yoo lafa kennu iyyuu kan seekula lamaan ta'e 13 duwwaadhaan. Ameen. 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 Hallelujah. Ameen. Rakkoo namaa beeka. Rakkoo mana kee yaaddoo garaa kee dhiphina kee hundumaa gooftaan beeka. Ameen. Lakkisaa yaada keessan fida. Lakkisaa gooftaadhaaf rakkoo keessan walitti agarsiifachuu dandeenya namoota baay'ee. Lallabuma itti teessee dhaggeeffachaa jirtu malee duwwaa keessaniif Yesuusii walitti kontaakti gochuu dandeenya baay'ee keessa. Hin dandeenye. Na beeka afurii koo. Amma meesimi jabina lallabina koo yookaan dadhabina lallabina koo isaati rakkoo keessaniif Yesuusiin mee kontaakti wal agarsiisaa. Nuun agarsiisaa galgala kan beekaa duwwaa kee, beekaa hir'uu kee, beeka jecha sirra jiru, beeka kiisii kee, beeka akkaawuntii nambarii kee, beeka waan ati bu'aa jirtu. Beeka. Tuuti itti himate. Beeka Yesuus maqaa Waaqa kan eebbifame haa ta'u. Utuu namni itti himate rakkoo namaa kan beeku inni maalidha? Mee sagalee guddaadhaan isa kana wajjin jira. Utuu namni itti himate jedhame. Gaaffii namaa kan beeku. Inni gooftaan jedhame. Gooftaan inni. Yeroo tokko seeqanii nama tokko maal jetti si waaqayyo si beeku. Utuu inni si beekee surree tokko waggaa tokko uffattaa. Utuu inni si beekee agabu bultaa. Utuunni si beekee daqqadamtaa. Utuunni si beekee gaa'ela dhabdaa. Utuunni si beekee akkas taataa. Utuunni si beekee agabu bultaa namoonni kan seeqanii kan isiniin jettu. Utuu namni atiilleetti iyyuu himatteetta atiillee boosseetta iyyuuti. Utuu namni tokko itti hin rakkoo namaa kan beeku inni gooftaadha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Inni gooftaadha. Sadaffaa warra jiruuf jireenyi bitaatti galetti karaa milkaa'inaa kan agarsiisu inni gooftaadha. Waldaa kana keessatti sooressitoota warra milkaa'inuu waan jiran jechuudha. Lallabuma kana akka dubbatti hadhee fagaatanii hunduu. Kan ammaa tuuti inni hojii deemee lallabe malee nuyi milkoofne irraa waaqayyo fagaatuu. Hallelujaa namoota jedhan namoota makiinaadhaan dhufantu jira walitti baay'een keessatti. An milkaa'eera baradhee milkaa'eera hojjedhee milkaa'eera. Maal nama barbaachisaa namoota jedhantu guuteetti waldaa kana keessa. Miti. Mee an homtuu tokko iyyuu nan barbaachisu. Anaaf naa guuteera. Han tokko nan barbaachisu. Ofumaa waaqeffachuudhaaf dhufe malee. Anu maali waaqayyo galatu argita kun hojiin akkas dhaabeen dhufe.
yeroo nama si galee waaqa fagalatu firiijii keessaa bishaan fudhadhee dhugee nyaata waan hin barbaanne ajajadhee dhufee waaqayyo fagalatu dhufumaa waaqeffannaa dhufe malee naa guuteera nama jedhan. warra jiruuf jireenyi bitaatti galeetti karaa milkaa'inaa kan agarsiisu inni gooftaadha. Ameen. Kana kanaan inni ture. Anuma faadhanii makiinaa dhaabdaniif lakkoofsa jaarraan dubbisa. Inni immoo bidirucha bukkeedhaan gara mirgaatiin kiyyoo darbadhaa in argattusi isaaniin jedhe. Isaan kiyyicha darbatanii baay'ina qurxummii irraa kan ka'es isa harkisuu dadhaban. Namooti kun namoota sa'aatii 12 guutuu jireenya bitaatti galeedha. Tani kiyyoo keessa sirrii miti ani kiyyoo isaanii jechuudha. Kiyyoon maaloodha? Sirrii ture. Inte galaanni kun sooduu kana yoo qabne moo tarii iddoo kan galaanne galaanni maaloodha? Maaltu ta'eera jireenya bitaa? Ogummaa qabu. Jarri kun ogummaa muuxannoo qabu. Maal yeroo kan dubbatee daa'ima duwwaa dubbadha. Ilkaan tumatee namni dhufee jiraatee adiisuu warri kan dubbadha. Jarri kun muuxannoo qabu. Pheexroos waan muuxannoo qabu. Garuu jireenya maal itti ta'e? Meeshaa ittiin hojii hojjetan qabu. Garuu jireenya maal itti ta'e? Galaana keessa qurxummiin jira. Garuu maal itti ta'e? Jireenyi bitaatti galee. Gooftaa qabu. Gooftaa qabu. Garuu maal itti ta'e? Jireenyi bitaatti galee. Ilaalcha kana sitti mana geeffadhaa. Muuxannoo qabu. Galaana qurxummii qabu. Qabu. Gooftaa qabu. Garuu jireenyi maal itti ta'e? Yoo mana makkasi jirtu re'aa keessa. Jirtu. Namoota tokko maasii jiru. Utuun isa ta'e silaa akkasiin godhate hin jiru. Bitaa masitti galee keessaa ati silaa nama callaa qabu hojjechuu nama callaa qabu. Yoo namatu waa'ee kennu namaa ta'uu hin gatarra baate. Utuun mucaa ta'e akkasiin godhate hin jiru. Garuu si jireenyi bitaa sitti galee teessee jirta. Hojjechuu utuu dandeessu. Sammuu utuu qabdu. Ogummaa utuu qabdu. Gooftaa utuu qabdu. Jarri kun dhibaawoodha Pheexroosaan. Halkan guutuu maal ta'a turan? Yaadaa turan. Hin dhama'u. Dandeettii qabu. Ogummaa qabu. Garuu jireenyi maal itti ta'e? Mee waaqayyo isinitti agarsiisu kana yaada deeqaa tokkoof. Sau iwqat iyyaalle. Namni utuu sammuu qabu. Utuu wanti hojjetan bukkeessaa jiru waaqayyo isinitti agarsiisu isinis. Bishaanni jira qurxummiin keessa jirti. Kiyyoon jira ogummaan jira. Garuu jireenyi maal itti ta'e? Yoo nama agarsiisu. Wanti hundumtuu bira jira. Garuu halkan guutuu jireenyi bitaatti galeera. Nama akkasiin jirtuu laata? Hamma namaa barattee, hamma namaa yaadda, hamma namaa gurgurta. Waa takka guyyaa guutuu afaan oollee nama kaatan tiri isaatii afurillee taa'an. Hin kaata gadamas. Hin namaa beeksisas hin dorgomtu. Gurgurti akka hojiitti sun gurgurta. Garuu jireenyi bitaa sitti galee waan barbaadde utuu argatin qodaa duwwaa, afaan duwwaa, kiisii duwwaa, akkaawuntii duwwaa baattee kan jooraa jirtu. Yesuus mul'atan sii kennaa hin milkoofta kana booddee siin jedha. Lakkisaa waldaanaa ergaa waaqni harkaa fudhadhaa. Mul'atan sii kennaa karaan sitti agarsiisaa kana booddee hin milkoofta. Kortuu hiyyeessaa ta'e hin ta'inaas ishii. Kortuu hiyyeessaa hin ta'ina. Kortuun hiyyeessaa ani yoo dhabe iyyootti aga bubulti. Inni kan biraan garuu kadhatee nyaata ta'e bulu. Nyaa kortuu hiyyeessaa hin ta'inaa bakka. Jireenya bitaa sitti galatti iyyaa kufaa waan taanan ta'a. Jireenya toora sinii bagadu. Mana kortuu hiyyeessaa aga bubultu ta'e. Nama yeroo nama dadhabne tokko tokko kolfu. Amma namni kolfu baanaa fi anaaf immoo bitaa gadi irraa kan inni kadhatamu waliin nama hin ta'uusaa yaada gadi. Kortuu hiyyeessaa aga bubultu ta'ina. Amiin jedhaati kufaa iyyaa kadhadhaa waan taanan ta'a. Inni bitaa sitti gadi sinii basirratti. Ameen. Sittan dubbadha akka nama afaan waaqayyoo ta'e dubbatutti. Sittan dubbadha akka nama iddoo waaqayyoo dhaabbatee dubbatutti. Utuu sammuu qabdu baratte. Utuu lafa qabdu, utuu fira qabdu biyya alaatiis keessaas anaaf keessaas itti cufame akka nama fira qabne akka nama abaaramaatti yaa nama jiraachaa jirtu. Barannaan si didee, hojjennaan si didee, kaannaan si didee, kadhannaan
Kannaas didee jireenyi bitaa sitti galee kan jiru Yesuus akkasii jedha. Kallattii sitti agarsiisaa hin milkooftaa asii jedha. Akkasitti dukkana ittiin duutu. Akka bitaa sitti galee ittiin duutu. Ammayyuu afaan buleen baafannee afaan bulee tuun baafatin lafa namni dhaabbate tuun dhaabbatin waan namni nyaate tuun nyaatin waan namni uffate utuu hin uffatin hin duutu. Waaqayyoo karaa sitti agarsiisa. Waaqayyoo karaa sitti agarsiisa. Yaa nama dukkana keessa jirtu biyyaaf bareera siif dukkana. Biyyaaf gaariidha siif hin taane. Biyyaaf kolfa siif boo'icha kan ta'e. Namni gaafa guddataa deemu silaa milkaa deema. Ati umriin kee akka dabaleen gaddi sitti baay'achaa. Bitaatti galuu sitti baay'achaa akkasitti deemaa jiru. Yesuus Kiristoos dhufee karaa sitti agarsiisa siin jedha. Karaa sitti agarsiisa Yesuus. Si baasa Yesuus kana keessaa. Si baasa. Nama amma kee baranne meeqa sooressaa. Nama amma kee firaan qabne baay'eetu iddoo gurguddaa ga'e. Ati garuu wanti baay'ee si bukkeetu jiru jireenyi bitaa sitti galee kan jiru. Mul'ata sii dhufa yookaan karaa nama namni si gorsa yookaan waanuma galgaluma waanuma ta'e tokko wayii mul'atu tokko galgala sitti agarsiisa yookaan ammuma tokko dubbachaa jiru mul'ata wayii garaa kee keessa bulu. Dhugumaa hojii gosantu akkasitti hojjedhee nama bitaa natti galee malee waanuma sii dhufa hin hojjetta yeroo muraasa gidduutti warra milkaan keessaa tokko taataati. Maanni yoo jedhan gooftaatu dura bu'e yeesiin jedhu. Nan dhageenya. Maanni yoo jedhan si bilbilanii waldaan kunis akka jedhu ilaa mucaasa waaqayyoo fuuldura bu'e. Nan dhageenya. Ilaa obboleettisee waaqayyo karaatti agarsiisa siin jedhu hin jedhe. Ati illee bara keetti deebite gaabbitachi deebite. Wayyoo bara koo darbe waggaa 30 guutu 20 guutu 40 guutu seexani natti cufee natti dukkaneessee eebbitu na bukkee jiruun akkasitti hafeena. Gooftaa si galatu jetta. Dukkana kee kaleessaaf ifa kee har'a argite. Duwwaa kee kaleessaaf guutuu kee har'a argite. Bitaa sitti galuu kee kaleessaaf fiixaan si ba'uu har'a argite. Hin ajaa'ibsiifatta Waaqayyoon ati. Ameen. Mee namni tokko lafa dhiitee kana booddee jireenyi toora naa gala jedhu. Mantoo si yaadaa. Akki kippee. Jecha kana wajjin jedha harka keessa mirga ol kaasaati. Jecha kana wajjin jedha harka keessa mirga ol kaasa namoota Waaqayyo kan Kiristoos kan ta'e harka keessa mirga ol kaasa. Sagalee guddaadhaan yaadiina koo utuun sammuu qabu utuun dandeettii qabu utuun meeshaa qabu utuun ganama bahee galgala galu utuun fiigu bara baay'eedhaaf kiisii koo duwwaa goote borsaa koo duwwaa goote garaa koo duwwaa goote na joorsite har'a waan tokko sitti mana dhaga'i. Yesuus akkas naan jedhe simmil keessa naan jedhe waan barbaadde hin argatta naan jedhe afaan bule baafatta naan jedhe lafaa si kaasa naan jedhe kana booddee duwwummaa koo hin argitu milkaa'uu koo argita jooruu koo hin argitu fiixaan ba'uu koo argita boo'uu koo hin argitu gammaduu koo argita ilaa namicha isa duwwanaan hin jettu ilaa namicha isa fiixaan ba'eef naan jetta ilaa namicha isa jireenyi bitaatti galenaan hin jettu ilaa nama isa fiixaan ba'eef naan jetta utuu jikee ilaaluu Yesuus kana godha har'a booddee sa'aatii kana booddee an nama jireenyi bitaatti gale miti nama harka duwwaa deemu miti nama afaan buleen deemu miti nama milkaa'eedhaan kana booddee maqaa kee dhayitii an abaluu an masaraa balaa'e nama milkaa'eedhaan maqaa kee irra deebi'amas an masaraa balaa'e nama milkaa'e
nan dhageen. Namni gooftaan karaa agarsiise eenyudha? Yoo namni mul'ate dhufeef eenyudha? Namni Yesuus asirra bahi jedhuun eenyudha? Nama milkaa'inaati. Sittan hima bara baay'ee bitaa sitti galeera. Bara baay'ee waan qabattuuf waan gadhiiftu wannaalteetta. Waan hojjettu wannaalteetta. Guyyaan sitti dukkanaa'eera. Joonjoftee makiinarra guruu wannaalte waan hojjettu waan gootu wannaalte akka nama sammuu hin qabne taateetta. Yesuus akka jedha. Gadda garaa keef jireenya kee argeera gadin sii bu'aa kallattiin sitti agarsiisaa. Hinduutu akkasitti. Dhugaa hinduutu. Namni milkaa'een. Ishee deebisa. Namni itti fufee jireenya bitaatti galu eenyu? Malee ammaa tasii gaafa gadi baatu caammaatti kaleessa keessa turte sitti hin ta'u? Natti hin ta'u illee. Natti hin ta'u. Himee addunyaa seeqanisii hojjette keessa jiraachisaa ture. Addunyaa warra duwwootaa keessaa cabsitee baatee taati. Hankee garee kee kana booddee garee warra argatanii malee garee warra dhabanii miti hin jedhu. Garee warra harka duwwaa deemanii miti. Garee warra afaan bulanii jiraatanii miti. Maqaa gooftaa Yesuusiin garee warra milkaa'aniitti si dabalee maqaa Yesuus. Si dabalee garee warra milkaa'aniitti. Ameen. Gareen keessa. Maaliif beektuu ila du'iif jireenyi hundi arrabaa jira jiraa jedhama. Kanaaf akkasii jira. Ati gareen keessa. Garee warra dhabanii moo garee warra milkaa'anii? Garee warra mo'anii moo garee warra mo'amanii? Haleluuyaa. Warra jireenyi bitaatti galee karaatti agarsiise kan milkeessu inni maalodha? Nama miti kana kan godhu gooftaa inni kan isaa. Gooftaa. Bitaa warratti galee karaa kan agarsiisu. Maqaan isaa kan eebbifamee haa ta'u. Isa dhumaa waan hin jirre jiraachisee duwwaa namaa kan guutu ni gooftaadha. Lakkoofsa 6 dubbisa. Lakkoofsa 6 dubbisa. Inni immoo bilticha bukkeedhaan gara mirgaatiin kiyyoo darbadhaa hin argattu si isaaniin jedhe. Isaan kiyyicha darbatanii baay'ina qurxummii irraa kan ka'es harkisuu dadhaban. Kaleessaa kiyyoo mata darbatu sab bira dhiyoon. Hin milkoofne kaleessa. Hin dhaabanneef Yesuus. Har'a garuu gooftaa inni ta'e Yesuus gaafa dhaabbatu maal ta'e duwwaa isaaniitu guute. Kana kan godhu eenyuun? Takka akkaawunti nambarii kee duwwaa kee barbaada namni jedhu hin jiru beektuuni. Yesuus garuu duwwaa kee barbaada guutuudha. Duwwaa. Halkan guutuu duwwaa. Waan meeqa duwwaadha beektu kan Pheexroos fa'aa waan baay'ee duwwaadha. Tokko maayideen gara gadiitti ijoollee afaan bulii baafatanii ture mitiire jennamaa jiran. Waawuu innaan akkasuma qurxummiin kan biraan xabbafamee ibidda irra bukkee ture. Afaan bulii baafanne halkan guutuu dadhabaa bule waan ta'eef kun guutuu nama duwwaadha.